Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduu har'aa qopheeffannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qorachuu isaa ibsa baaseen ifoomse. Tigraay haleellaa qilleensarraan namoonni 56 ajjeefamuu hojjettoonni qarqaarsaa himan. Artist Hawwii Qananii fi hiriyoonni isii qaamaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jirutti argamuun daawwatan. Mootummaan Abiy Ahmad hidhamtoota siyaasaa hidhaa irraa hiikee doorsisaa jiraachuun himame. Godinoota Oromiyaa keessatti sirni bilxiginnaa qeerroo fi qarree mana hidhaatii guuraa akka jiru himame. Niiwoorkitti balaan ibiddaa gamoo manneen jireenya irratti qabateen yoo xiqqaate namni 19 du'an. Oduu isin dhageessisuun kan isin waliin turu Anaaminaa Muhammadi. Amma oduu bal'inaan. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwateen qorachuu isaa ibsa baaseen ifoomse. Dabalataanis yakka suukaneessa hangana gayu kanaaf haga ammaatti qaamni mootummaa itti gaafatame tokkollee akka hin jirre beekame. Guutuu gabaasa kana Rabbiirraa galchuu akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qorachuu isaa ibsa baaseen ifoomseetii jira. Akka qorannoon kun himutti guyyaan isaa Sadaasa 22 bara 2014 naannoo sa'aatii 6 ture. Humnoonni nageenyaa aanaa Fantaallee ganda mootummaatti karaa irraa dhufanii naannoo mana jireenyaa miseensota jilarraa namoota 39 qabanii konkolaataa FSR'tti fe'anii deeman. Namoota fe'anii deeman kana gara bosona Aanolee Baasqaa bakka jedhamu geessan. Galgala keessaa gara naannoo sa'aatii 12tti kanneen qabanii deeman keessaa namoota 14 rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Namoonni 2 milqanii baqatan. Erga ajjeesanii booda reenfi isaanii akka hin fuudhamne dhorgan. Reenfi namoota muraasaa dhohee bineensaan nyaatame. Ajjechaan kun gaafa raawwatamu humnoota nageenyaa mootummaa qofa otoo hin taane qaamoleen bulchiinsa muraasnis achi keessatti argamu. Ajjechaa kanas kan raawwatan bilbilaan deddeebi'anii bakka baay'eetti erga haasa'anii booda warri ajjechaa kana raafan magaalaa Mojoo kaampii humna addaa Oromiyaatti hidhaman. Isaan keessaa namni tokko Jiloo Boorrayyuu Hawaas kan jedhamu reebicha hamaa irratti raawwatameen du'ee maatiin isaa reenfa fudhatanii awwaalatan. Warra hafe immoo bakka hidhamanii jiranitti maatiin dubbisuu hin dandeenye. Miseensonni Koomishinii mirga namoota Itoophiyaa warra hidhaman kana dubbisuuf yaalii godhanii hin milkoofne. Taateen kun hundi Karrayyuu keessatti raawwatame. Warri Majootti hidhaman keessaa namoonni 6 bahanii jiru. Mataaraa fi warshaa sukkaaraa Mataaraa mana hidhaa Alam Baqqaan jedhamu keessatti Oromoo Karrayyuun dhibbootaan lakkaa'aman dhiiraa fi dubartii, jaarsaa fi jaartii keessatti hidhamanii dararamaa jiru. Yakka sukkanneessa hamaa kanaaf hanga ammatti qaamni mootummaa itti gaafatame tokkollee hin jiru. Tigraay haleellaa qilleensarraan namoonni 56 ajjeefamuu hojjettoonni qarqaarsaa himan. Haleellaan qilleensarraa Tigraayitti itti fufee namoota nagaa miidhaa jiraachuu isaa fudhatama hin qabu jetti Ameerikaan. Guutuu gabaasa kana Zayituun Amaanoo akka itti aanutti isinii dhiyeessiti. Haleellaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattootaa irratti raawwatameen namoonni 56 ajjeefamuu fi 30 kan ta'an madaa'uu hojjettoonni qarqaarsaa himaniiru. Waajjirri dhimmoota Afrikaa waajjira haajaa alaa US yaada Tiwiitara gubbatti maxxanseen haleellaawwan qilleensaa Tigraayitti itti fufaniin namoonni nagaa miidhamuun fudhatama kan hin qabne jechuun waliigalteen dhukaasni akka dhaabbatu irra deebiin waamicha godheera. Dhukaasni akka hatattamaan dhaabbatu mariin biyyaalessaa hunda hammatu hatattamaan akka eegaluuf deeggarsi namoomaa lammiilee isaan barbaachisu hunda akka qaqqabu waamicha goonuu ni cimsinaa jedheera. Hojjettoonni gargaarsaa madda oduu Rooyitersitti akka himanitti haleellaan sanbata dheengaddaa ammajjii 8 bara 2022 raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii aangaa'onni naannichaa mirkaneessaniiru. Hojjettoonni qarqaarsaa maqaan isaanii hin eeramne daa'imman baay'ee dabalatee suuraawwan namoota haleellaa kanaan miidhamuun hospitaala keessatti argamanii kaasaniiru. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gama isaatiin haleellaa guyyaa sanbataa kaampii baqattootaa irratti raawwatame kanaan lubbuun namoota 56 darbuu toora Tiwiitara isaa irratti himeera. Haleellaan kun maaliif mana barnootaa irratti akka raawwate ilaalchisee wanti ifa ta'e hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu haalee ture.
Artist Hawwii Qananii fi hiriyoonni isii qaamaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jirutti argamuun dubbisan. Weellistuu Hawwii Qananii Awurooppaa Noorweey irraa hiriyoota isii DJ Saliinaa fi Rahiimaa Bilaal waliin gara bosona Oromiyaa imaluun bakka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jirutti argamuun waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessan. Guutuu gabaasa kana Jibriil Muhammad akka itti aanutti isinii dhiyeessa. DJ Saliinaa fi Riyaanaa Bilaal waliin ta'uun gara bosona Oromiyaa imaluudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jirutti argamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo woboo jajjabeessan. Weellistuu Hawwii fi hiriyoonni isii kunneen deeggarsa qoricha garaagaraa meeshaalee shamarran waraana bilisummaa Oromootiif barbaachisan shilingii Keeniyaa 500,000 olitti tilmaamamu qabachuun dirree kibbaatti argamuudhaan deeggarsa taasisuu isaanii raadiyoon Araataa Biyyoolessa Oromiyaa gabaasee jira. Ani woboo jidduuttiin dhaladhee guddadhe har'a ammoo qaaman isin jidduutti argamu kiyyaaf hedduu gammadaa jira kan jettee dubbatte Hawwiin harmeen tiyyaas yookaan Ilfinesh Qannoo waraana bilisummaa Oromoo bira yeroo deemuun nagaa argadha inni isiin jechaa turtes dhugaa ta'uu har'a naaf galee jira jetti artisti Hawwiin. Itti dabaluunis waa'ee miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo dubbattu Hawwiin akkana jechaa turte. Waraanni bilisummaa Oromoo ka bosona kana keessa jiraatuuf akka nu himataa ol qabannee eenyummaa keenyatti boonnee jiraannuufi malee isaanis eenyuyyuu olitti barnootaa fi dandeettii qabu bakka barbaadan waan barbaadan hojjechaa jiraachuus danda'u jetti. Akkasuma eenyummaa waraana bilisummaa Oromoo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniifis ibsitee jirti. Mootummaan Abiy Ahmad hidhamtoota siyaasaa hidhaa irraa hiikee doorsisaa jiraachuun himame. Abiy Ahmad guyyaa jimaataa amajjii 7 hidhaa irraa kan hiikaman hooggantoota paartii siyaasaa KFO Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanaa fi waahillan isaanii hooggantoota paartii Baaldaraasii fi KFO doorsisaa jiraachuu dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii dhiyeessina. እናንተን ሳይሆን ከእናንተ ጀርባ ያለውን ህዝብ አክብረን የወሰን መሆናችን አውቃችሁ ይህን እድል ሳታበላሹ እንድትጠቀሙበት ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። Abiy Ahmad haasaa guyyaa kaleessaa taasiseen hidhamtoota siyaasaatiif bakka hidharraa hiikee ilaalchisee ergamoo amtanii booda himata isin irratti bannee kan rarraafneef carraa kan osoo hin balleessin akka itti fayyadamtaniif ta'uu baannaan galmee himata keessanii deebisnee gad fuuchuuf danda'ama jedhee ture. Haasaa Abiy Ahmad kana ilaalchisee rogeeyyii yaada kennaniin kun ergaa guddaa dabarsa jedhu. Abiy Ahmad jecha kana fayyadamuun isaa akka ofii yaaddan osoo hin taane akka nuti feenutti hin deemtan taanan ammas deebinee isiniina jechuu isaati jedhanii jirani. Rogeeyyii yaada kana xiinxalan itti dabaluu yaada kennaniin haasaan isaa kan mul'isu hidharra wanti hammaatu jiraachuu akeeka jedhu. Akka namoonni garaagaraa jedhaa jiranitti hidhamtoonni siyaasaa hidharraa hiikaman kunniin bilisummaa isaanii dur ittiin isaan beenu sanaan socho'uuf rakkachuuf akka jiran agarsiisa jedhu. Kanaafuu wanni Oromoo baasu warra hidhatti hafe baafachuu fi doorsisa akkasii kana hundeen ofirraa balleessuu qofa jedhu. Jawaar Muhammad erga hidhaa irraa hiikamee uummatatti kan hin mul'anneef hanga ammaa suuraa bilisa erga inni hidhaa irraa hiikame agarsiisu kan hin jirre ta'uu beekamee jira. Akkasuma hanga ammaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti odoo homaan dubbatiin jiraachuun dhiibbaa hamaa jala jiraachuu isaa kan agarsiisu ta'uu baramee jira. Godinoota Oromiyaa keessatti sirni bilxiginnaa qeerroo fi qarree mana hidhaatti guuraa akka jiru himame. Hidhamtoota siyaasaa galmee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammad jalatti argaman hiikamuu isaanii hordofuun qeerroo fi qarreen gammachuu isaanii ibsachaa osoo jiranii qaamni mootummaa hidhatee battalumatti walitti guuruun akka mana hidhaatti guuraa jiru maddi keenya odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Taatee Oromiyaa keessatti mudataa jiru ilaalchisee maddi keenya kun waan odeeffate qaba. Akka maddi keenya kun odeeffatetti godinoota Oromiyaa keessatti sirni bilxiginnaa qeerroo fi qarree mana hidhaatti guuree akka jiru dubbata. Hidhamtoota siyaasaa galmee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammad jalatti argaman hiikamuu isaanii hordofuun qeerroo fi qarree gammachuu isaanii ibsachaa osoo jiranii qaamni mootummaa hidhate battalumatti walitti guuruun akka mana hidhaatti guuree jiru odeeffannoon godina Oromiyaa irraa Oromiyaa Freedom Media odeeffate ni dubbata. Kana malees maatiin
ijoollee hidhamanii mootummaan bilxiginnaa kaanii kaaniidha tapha daa'immanii taphataa akka jiru himuun namoota hiikamaniif gammannee osoo jirru garuu qeerroo fi qarree hedduu maneedhaa keessatti ammas dararamaa waan jiraniif hiikamuu akka qaban himaniiti jiru. Dabalataanis hooggantoota ABO mootummaa naannoo Oromiyaan hidhamanii jiran hundi hatattamaan akka hiikamuu qabanii fi wanti hidhaa jedhamu hundi uummata Oromoo irraa dhaabbachuu akka qabu ergaa isaanii karaa masariitii Oromiyaa Freedom Mediaatti erganiiti jiru. Oduu keenya biyya alaatiin Niiyorkitti balaan ibiddaa gamoo manneen jireenyaa irratti qabateen yoo xiqqaate namoonni 19 du'an. Ameerikaa Niiyorkitti balaa ibiddaa gamoo manneen jireenyaa irratti qabateen daa'imman 9 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 19 du'an. Guutuu gabaasa kanaa Jibriil Muhammad akka itti aanutti dhiyeessa. Niiyorkitti balaan ibiddaa gamoo manneen jireenyaatti qabateen namoonni 19 du'aniiru. Ameerikaa magaalaa Niiyorkitti balaan ibiddaa gamoo manneen jireenyaatti qabateen daa'imman 9 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 19 du'anii jiru. Namoonni biroon 32 ta'an ammoo miidhaa cimaa irra gaheen hospitaala galuu isaanii kantiibaan magaalattii Ereeks Adams himaniiru. Komishiiniin balaa ibiddaa Daani'eel Negeroom darbiiwwan 19 gamoon gubate kun qabu hunda keessatti midhamtoota argachuudhaaf aarri ibiddaa kana dura kan mul'atee hin beekne ta'uusaas dubbataniiru. Akka NBC'tti himanitti namni balaa kanaan du'e seenaa waggoota 30 magaalaa Niiyork keessatti isa hammaatadha jedhan. Balaa ibiddaa biraatiin immoo Filaadelfiyaatti guyyoota muraasa dura daa'imman 8 dabalatee lubbuun namoota 12 galaafatameera. Balaan kun kan dhaqqabe meeshaa elektiriksii ho'a maddisiisu hojiin ala ta'uusaatiin kan jedhame yoo ta'u, balaa kana to'achuudhaaf hojjettoota ittisa balaa 200 bobbaasaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduu har'aaf qopheeffanne kanneen haga ammaa turan oduu isin dhageessisuun kan isin waliin turan Aminaa Muhammadii ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin Muhammad waliin ture qophiilee OFM hafan waliin turtii gaarii.